Bona awwaararraa ganna dhoqqeerraa magaalaa Bulee Horaa bilisanii baafna dhaadannoo jedhuun kabajni hundeeffama waggaa 100ffaa magaalittii haala ho'aa ta'een kabajamaa oolee jira. Hagayya 6 bara 2015 kabajni ayyaanaa kun bakka kabajamoo ittaanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamanii fi keessummoonni bakkeewwan garaagaraa irraa argamanitti haala ho'aa ta'een kabajamee jira. Akka seenan jedhatti magaalli Bulee Horaa bara 1914 maqaa ejersa kokkuu fi Welgit jedhamuun illee waamamuun ishee aasaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa irraa argame ni addeessa. Akkasumas pilaanii bu'uuraa lafa bal'ina heektara 554.29tti bara 1959tti argachuu ishee ragaan argame ni addeessa. Magaalaan Bulee Horaa aanaalee sadiin kan daangeffamtu yoo ta'u isaanis aanaa Bulee Horaa, aanaa Dugdaa Daawwaa fi aanaa Surroobar guddaan daangeffamtee argamti. Bara 1934tti qaama seerummaa kan argatte yoo ta'u yeroo sana hojii gaggeessan magaalittii Raas Adreersoo Innaaduu kan jedhamu yoo ta'u 1934 kaasee hanga 1966tti ammoo shuumin magaalota kanaa namoota 8 bulchaa turuu kantiibaan magaalichaa eeraniiru. Magaalittiin bara 2005 irraa kaastee sadarkaa kantiibatti kan hundoofte yoo ta'u kantiibaan jalqabaa fi hundeessaan magaalittii Bulee Goobanaa yoo ta'u daadhiin addacha kaabinee guutuu hoogganuun hundeessaa hanga bara 2005tti kaabinee 13 hoogganamaa kan turtee fi dhumarrattis barisoo gannootiin itti waamamni ishii mootummaa Oromiyaatiin taate kabbadeen irraa fudhatee hamma waggaa 100ffaa gaggeessaa jira. Karaa biraatiin ammoo keessummoonni godina Gujii Bahaa, godinni Booranaa, naannoo Sidaamaa irraa bulchiinsi magaalaa Hawaasaa fi kibbarraa uummanni Burjii akkasumas daangaa Oromiyaa irraa magaalaan Mooyaalee kantiibaa magaalittii waliin saganticha irratti faayamuun argamanii jiru. Dhumarrattis aanaaleen godina Bulee Horaa dabalatee bakkeewwan garaagaraa irraa waamichi taasifamee fi saganticha irratti kan argaman qabeenya akka sangootaa, re'ee, qarshii fi akkasuma abbootiin qabeenya magaalaa keessa jiranii fi magaalota biroo keessa jiran qarshii fi tiraaktera qonnaa arjoomanii jiru.